Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif ibsa onkoloolessa 13 bara 2023 taasisaniin dhimmi galaana diimaa baay'ee hin dubbatamne gaafa isaan fottoksanii dubbatan ulaan galaanaa dhimma jiraachuuf jiraachuu dhiisitu jechuudhaan tokko jedhanii dubbii eegalan. Dubbiin kun akka ibidda cidii qabatee suutuma suuta guddataa deeme Afrikaa irra darbuudhaan addunyaatti illee asaasamaa ture. Miidiyaaleen idil addunyaallee walirraa fuudhanii dhimma kana gabaasan. Dhibdeen Itoophiyaan karra galaanaa dhabduu kan mudate ammoo Eertiraan walabummaa ishee erga labsattee booddee Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuutiin biyya qarqara galaanaatiif kaffaltii hedduu kaffaltee kisaaraa hamaaf saaxilamaa turte warroota addunyaa keessa jiran keessaa ishee tokko taate. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gara aangootti erga dhufaniitii dhimmoonni ulaa galaanaatiin wal qabatan kallattiinis ta'e al kallattiitiin kaafamaa ture jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed erga aangootti dhufanii booda humna galaanaa waggaa 30f diigamee ture deebisanii ijaaruudhaan fedhiin ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa walgahii miseensota paartii irraa kaasee haga walgahiiwwan naannoo bebbeekamoo irratti kallattii fi al kallattiin kan hirmaatan irratti kaafamuun mariin irratti taasifamaa akka ture ni dhaga'ama. Bu'uuruma kanaan barri faranjootaa haaraan akkuma seeneen amajji tokko wixata kaleessaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand dhimma itti fayyadama ulaa galaanaa irratti waliigaltee gochuun dhaga'ame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihii Abdii sanada waliigaltee waloo hunda hammate waliif mallatteessan. Bu'uuruma kanaan waliigalteen kun biyya ulaa galaanaa hin qabne Itoophiyaan liiziidhaan haadha qabeenyaa ulaa galaanaa akka taatu godhaa jedha ibsi gabaasa miidiyaalee ba'aa ture. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Somaaliilaand Musee Bihii waliin waliigalticha mallatteessuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa fi alaa qabatanii balbaloomsaa turan. Gama Somaaliilaandiitiin hammayyoonaa dhimma kanarratti ibsi kennamee hin jiru. Akkaataa imaammata alaa Itoophiyaatiin waliigaltichi kennanii fudhachuu irratti kan hundaa'e ta'uu miidiyaaleen gabaasaa turan. Obboloota keenya Somaaliilaand waliin amma waliigaltee irra gahameera. Waliigaltee hubannoo yookaan immoo itti fayyadama ulaa galaanaa kun amma mallattaa'eera kan jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa sirna waliigaltee pirezidaantii Somaaliilaand Musee Bihii Abdii waliin walii mallatteessuu magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinneetti qophaa'e irratti sirni kun raawwatamuu addeessan. Akka Reuters gabaasetti ammoo Itoophiyaan yeroo ammaa daldala alaatiif harka caalu ulaa Jibuutii irratti hirkattii jedha. Pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihii Abdii gama isaaniitiin akka qaama waliigaltee kanaatti Itoophiyaanis adeemsa keessa Somaaliilaandiin akka biyya walabaa taate beekamtii kennuufiin biyya jalqabaa taati jedhanii turan. Itoophiyaan ulaagaa galaanaa ka argachuu dandeessu waliigaltee liizii waggaa 50f ka turu yoo ta'u waggaa 50 booda waliigaltichi ka haara'u ta'us haalli inni itti amma itti mallatteeffame ifaan mul'atee hin jiru. Biyyoonni lamaan kun naannoo ulaa galaanaa kana waliin misoomsuuf waliigalteetu himame. Waliigalteen kun Itoophiyaan buufata waraanaa galaana diimaa irratti ijaaruu akka dandeessu karaa bana jechuun gorsaan nageenyaa biyyaalessaa muummee ministeera Itoophiyaa Ambaasaadar Reedwaan Huseen fuula Tiwutara durii ka amma X jedhamu irratti barreessanii jiru. Gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaa gaanfa Afrikaatti ijoo dubbii ta'ee ture kanaan ragaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka agarsiisutti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa 16 ulaa galaanaa hin qabne keessaa ishee hangafadha. Rakkoo kana furuuf seenaa kan haaromsuuf muummeen ministeera Itoophiyaa dhimmi ulaa galaanaa dhimma jiraachuu dhiisuuti jechuun tokko jedhanii onkoloolessa keessa ifatti miidiyaaleef erga himanii booda hojii isaanii dilee godhatanii itti seenan. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand godhan kanaan mootummaan Itoophiyaa daran gammadaa ta'uu ibsi mootummaa federaalaa fi dhaamsi muummee ministeera Itoophiyaa ragaa guddaadha. Mootummoonni naannolee illee ergaa gammachuu karaa TV naannolee fi biyyaalessaa dabarsaa turan. Guyyaarraa kanas ammoo naannolee guutuu Itoophiyaa magaalota tokko keessatti deeggarsi bifa ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaaf ba'amaa oolee jira. Lammiileen Itoophiyaa hedduunis Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf Somaaliilaand waliin mallattoo isheen taasiste daran gaarii ta'uu karaa miidiyaa hawaasaatii fi akkasuma miidiyaaleen mootummaallee guyyaa kaleessaarraa kaasanii balbaloomsaa turan. Haa ta'uutii malee garuu waliigaltee kana irratti gammadoo kan hin taane Soomaaliyaan waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand fudhatama hin qabu jechuun guyyaarraa kana labsiteetti jirti. Ambaasaadara ishee kan Itoophiyaa jirus illee ofitti waamte
gammachuu Itoophiyaan keessa jirtu kanatti isheen immoo dallantuu ta'uu ishee ibsite. Waamichi guyyaa irraa mootummaa Soomaaliyaatiin godhameen akka ibsutti biyyattiin ministeera muummee Hamzaa Abdii Baarreen taasifameen waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand taasisan akka fudhatama hin qabne jala muruudhaan addeessee jira. Akka seera idil addunyaatti Somaalilaand qaama Soomaaliyaati ka jedhu ibsi guyyaa irraa mootummaa Soomaaliyaatiin ba'e kuni waliigalteen Itoophiyaa waliin taasifame balaaleffatamee jira. Muummeen ministeera Soomaaliyaa Hamzaa Abdii Baarreen kun imaammata idil addunyaa faallaa akadeemii mootummaa Soomaaliyaa diiguudhaaf kan kaayyeffatedha jechuun ibsan. Ibsi ba'e lafti Soomaaliyaa Somaalilaand dabalatee eenyuyyuu inchii tokkollee tuquu hin danda'u ka jedhu yoo ta'u dachee bishaanii fi lafa Soomaaliyaa kabachiisuuf qophii ta'uu addeessee jira. Waliigalteen raawwatame gaanfa Afrikaa miidha ka jedhu ibsi guyyaa irraa ifatti ba'e kun birmadummaa Soomaaliyaa irratti ka xiyyeeffatedha jedha. Itoophiyaa fi Somaalilaand waliigaltee wal hubannoo Itoophiyaa fuulaa galaanaa argamsiisa jedhame kaleessa amajji tokko bara 2024 waliif mallatteessuu hordofee kaabineen Soomaaliyaa har'a walgahii waameen dheekkamsa guddaa dheekkamee jira. Magaalaa Somaalee tokko keessatti illee guungummiin waraana labsuu asaasamaa jira. Akkaataa waliigaltichaatti Itoophiyaan buufata waraanaa fi buufata doonii ijaaruuf ulaa galaanaa kiiloomeetira 20 bal'atu fudhattee bakka isaa immoo daandii qilleensa Itoophiyaa keessaa qooda kennuuf akkasumas immoo Somaalilaand biyya akka taatuuf beekamtii akka kennitu ibsamee jira. Somaalilaand bara 1991 Somaaliyaa irraa adda ba'uun walabummaa ishee labsattee akka biyyaatti of ilaaltus garuu beekamtii idil addunyaa hin qabdu. Soomaaliyaan ammoo Somaalilaand akka qaama ishee fi Soomaaliyaa keessaa akka naannoo yookaan immoo bulchiinsa tokkotti ilaalti. Ambaasaadar Redwaan Hussein mootummaan Itoophiyaa sanada waliigaltee kana Somaalilaand waliin wayita mallatteessu qajeeltoo kennanii fudhachuu jedhu bu'uura godhachuun akka ta'e addeessan. Itoophiyaan waan harkaa qabdu kennitee bakka isaa lafa ulaa galaanaa argatte irratti buufata waraanaa ijaaruu akkasumas immoo buufata doonii misoomsifachuu dandeessii jedhan. Mootummaan Itoophiyaa dheekkamsaa fi guungummii mootummaan Soomaaliyaa guyyaa irraa kana walgahii hatattamaa baasuun ibsa balaaleffannaa kenne kanaan haga oduun kun qindaa'utti waan jedhe hin qabu. Waan jiru jala buunee kan beeksisnu ta'a. BBC, Reuters fi miidiyaalee Itoophiyaatiif ka Somaalee wabeeffanne.